Yesus Kristos barabaraan gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koos naaf dhaga'e jedha. Jaalala kee taddaa naaf qabdee yaadaddaa gaarummaa kee taddaa naaf qabdee yaadaddaa. Shalom shalom shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa oduu gammachiisaa waldoota onlaayin charchii keessaa waldaan araara Waaqayyoo barbaaddu qabatti as baate dhaga'aa dhaggifadha. Maarree waldaan araara Waaqayyoo barbaaddu sagantaa galateeffannaa guddaa qopheeffatte yoo as baatu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baadeen baduu beeka sanyiin dhugaaf sagadu yoo saarra farrabbitu eega dhuguu gamanii maasirraa hambaan dhabanii bushaa'een isaanii yoo eebbadeedha. Haraamni nurreessu mooraati kecha bultu kurruu mannee joobiraan diigu. Egaa maarree isinis amantaalee garaagaraatiin osoo wal hin qoodin bakkuma jirtan teessanii karaalee sooshaal miidiyaa keenyaa karaa WhatsAppitiin Wi-Fi yookaan daataa keessan banachuudhaan qoodattoota sagantaa kanaa akka taatan kan isiniin jechaa jirtu waldoota onlaayin charchii keessaa waldaa araara Waaqayyoo barbaaddudha. Egaa maal kana qofaree qopheessitoonni sagantichaa obboleettii keenya faarfattuu Mitikkee fi obboleettii keenya Hawwiyyuu ta'an guyyaa sagantaan kun itti qophaa'e gaafa guyyaa 2 ji'a 1 2023 yoo ta'u guyyoota kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee Waaqayyoo ni lallabama. Badu sanyii warra tolootaa akka mukameetti hundee sangoo mul'ata. Ergaa Isaayyaasiin dubbate. Badu sanyii warra tolootaa akka mukameetti hundee sangoo mul'ata. Tokkoo namni inni chafarraajiin dubbate. Badu sanyii warra tolootaa akka mukameetti hundee sangoo mul'ata. Egaa maal kana qofaree tajaajiltoonni Waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif dibee kaase. Kanneen guyyoota kanatti dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argaman Raajii Waaqinne, Raajii Taarikuu, Raajii Waaqshuun, hojjetaa Wangeelaa Zannabaa, Raajii Marga, Paaster Lammaa, Raajii Siifan, Raajii Daannoo, hojjetaa Wangeelaa Tasfaayee, hojjetaa Wangeelaa Naafiyaad, obboleettii keenya Hawwii, faarfattuu Mitikkii, faarfattuu Biraanee, faarfattuu Caaltuu fi faarfattuu Iftuudha. Ufaana inni caalu gara keenya goreera hin olaanu. Ufaana inni caalu raamonni karaasaa heebbadhaalu. Yesuus tu nufaana heebbata chiyaana. Egaa toorri bilbilaa keenyaa 97 15 43 79 17 56 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii. Ilaamee akkasiin jedha baankee ergeessaa galeessa akka bakka salphachuu